Hayyee har'ammoo kunoo silaafa isa kana itti deebinee jedhee jireenya jalqabuufini amma tokko ho'isuu isa duraan qorra jedhe. Yaa daa'imaaf jecha gaggabaa dhaquun dhiistanii amma isa kana waan nagadeen akkamitti akka nagadeen sinitti hima. Na waliin ta'a maashaallah gabaagaa torbaniin akkan deemuun beektu torbanuu gaafan immoo gidduudhaan itti dabaladhu jira. Ishee kanan immoo nagadadhee amma jechuudha. Avokaadoon na biratti mana kootti nagada koo keessaan dhabdan avokaadoof maangoo. Okay, Itoophiyaa keessatti. Shama hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Meerraa waan hin nagadadhe waan xinnoo tokko nagadadhee dhufe kaadhee dhufe jechuudha. Sinittiin himaa amman ittiin nagadadhe waan hin nagadadhe sin agarsiisa gara keessan dhufe haala gabaa yeroo hunda naannoo kootti baruu dandeessu. Yeroo hunda akka haala gabaa baankii akka sanatti riippoorti isinii godha gabaasii jechuudha. Akkaataa itti jiraadhu jechuun gabaa naannoo kootii hagam baay'ee itti ula giddu galeessa ula rakasa. Innaa kaarotii argitan kan dhagaa kun akkuma argitan barruu harka tokkittii keessa birrii 40 akka ta'e beektu. Innaa kaarotii bitadhee maangoo bitadhee dinnicha bitadhee timaatimii kiiloo 3 bitadhee qaaraaruu kiiloon bitadhee birrii 60 raafuu bitadhee qoosxaa bitadhee avokaadoo bitadhee maangoo bitadhee jechuudha. Ayi bakka Minu maangoon akkuma argitanii ani yeroo hundumaa sinittaan himaa isinis fayyadamaati riizaltii isaa yookiin bu'aa isaa faayidaa isaa argaan isiniin jedha. Avokaadoo fi maangoo yeroo bittan yeroo hundumaa muluu isaa bilchaataa hin bitinaa waliin makaa bitaa. Yookaan immoo kan bilchaachutti siqee bitaa manumatti bilcheeffadha. Tokko tokkoon bilchaataa isaa fuutanii fayyadamtu jechuudha. Gizee tokkoon hin fixxanii. Namni daa'ima qabdan immoo guyyaa tokko bicha laattanii fi daa'ima laadheen jettanii guyyaatti si'a tokko argachuu qabu yookiin guyyaa tokkoon booda malee nyudha jechuudha. Kanaaf akka kanatti kun avokaadoos jira funyaan qadaada kan qabuun bitee jiraadha garuu funyaan qaba yeroo taa'ee qassee bilchaataan badu jechuudha kan funyaan qabu suni avokaadoo maangoos yeroo bittanii funyaan isaa kan irraa hin cinne jechuudha. So feestaalitti naqeen midhaan yookiin waan ta'e keessa kaa'aa ni bilchaata. Yeroo bilchaate firiijii keessan kaa'aa. Otoo akka malee bilchaate dhodhol hin jedhiniin firiijii kaa'aa jechuudha. So qaaraas ruubiin bitadhee ruubii jechuun birrii 60 birrii 240 kiilooni. Qaaraan baay'ee waddade biyya keenyatti dhugaa dubbachuuf. Haadholii harkaan argattan naggaadeen xabii dhumarra moo isumaayyuu rakkaasni isa kamiseetanii isa dhedheeraa tokko. Ani immoo shimixii kanan barbaada. Nama gubdi bareedudha. Haala kanaan kun hordofaa isaa faana walitti araaramne immoo nagada jammaree ho'oo isee mana hoo isiniin jedha. Inshaallah wanti biraa nutti dhufin maleedha. Akka gammaddanis argeen jira. Qoosxaa kanas bitadhee jira. Akkuma argitanii qoosxaalleen daa'ima baay'ee barbaachisaa akka ta'e beektu. Ayiraanii warrumti kaanis ayiraanii argachuuf qoosxaa fayyadama. Qoosxaan bareedudha. Daa'ima immoo sirriitti barbaachisaadha. Timaatimiis bitee yaa wakkaatti fayyadamu isinitti meeraa timaatimiif shunkurtii baay'een bitaa. Innaan bite maaliin godha seetanii nan daakaa maashiniidhaanii. Achi booda maaliin godha timaatimii qobatti sirriitti bilcheessee bishaan isaa xuuxachiisaa diimachaa dhufa. Achittan shunkurtii immoo qoolla'een seeraan barbaree zinjibilatti naqeen qobaa kan guyyaa lama. Timaatimii sirriitti bilcheessan immoo zinjibila ta'ee soogidda xiqqoo ta'een saanii tokkotti naqee firiijii kaa'aa jechuudha. Achiin qunxuree waan hin fayyadamu sanatti naqa jechuudha. Waan hunduma timaatimiin hin hojjedhu ani banagaraachilla. Baay'ee das nan jiru timaatimii hundumatti naqee hojjechuu. Innaa akkasitti fayyadama waan ta'e wanteessi isheen baduu hin danda'a timaatimii diimaa fa'a yoo bittan. So akka sanatti fayyadama isiniin jedha namittiin asiiyyiti kunooyyuu. Akka kana gahaa ammaa kun akkuma argitan kiiloo 3 bite waan ta'eef diimaa bareedduun bite mirxii ishii barbaadadhee
Yaa walaalatti laaltan xixinnaa fakkaata timaatimiin kaameeraan garuu baay'ee bareedduu fi filatamtuu diimtuu waan tokko eenyu tokko kan hin qabne jechuudha. Bishaan dhiqxanii bicha maashiniitti naqxu funyaan ishee kuttanii dhugaa. Diimaa baay'ee bareeddu tokko akka kanan isiniin jedha. Yaa ammaaf gabaadhaa reefuun dhufe waan hin ta'e firiijitti naqa amma yeroo minaa mijateen daaka gaa kana jechuudha. Haala kanaanii waan hundumaa iddoo iddoo isaa qabsiisaa jechuudha. Amma gatii isaan isinitti himu kana fakkaata. Kaarotiin kun birrii 40. Timaatimiin kiiloo 3 isiniin jedhee birrii rakkasa birrii 40 isin jiraannaa kan 50 jiraannaa 60 garagarii. Ani sababa birrii 60 kan hin bite 55 isin jira garuu qoosxaa birrii 50 bite. Akkuma argitan gaa kun kaarotii ishii kana birrii 40 bite jechuudha. Avokaadoo kana immoo birrii 40 bite. Maangoon birrii 100 tokko na eebbiste. Qaaraan akkuma isin jedhu ruubii birrii 60 bite. Raafuun kun birrii 50 baay'ee bareedduu kan qeedhaa fidanidha. Bisil jetti innasu na harkaan tuqxanii. Qoosxaanis baay'ee kichuudha. Ijoolleedhaan hin bite kichuu baay'ee kichuu. Namoonni kichuu isaallee hin jaalatan garuu daftee bishaan bichaa taati waan ta'eef. Ani dhiifama. Kanaaf kana fakkaata. Egaa mucaan xiqqoo sagalee gochuu na dhoowwee jira dhiifama. Akka kana dinnichi birrii 40 dinnichi biyya keenyatti baay'ee widdii dhugaami isaa nyaatan nama lamaan waxattanii fiddanii jechuudha dinnicha. Akka kanan isiniin jedha kana fakkaata kan hin bitadhe like share gochuun dagatiina. Yaadaaf gaafii qabdan barreessaa riitayilaa timaatimii murtii waan taate jechuudha. Waan tokko dhugaa waaqa iddoo tokko tuqaan qabdu jechuudha. Miicitanii bicha daakuu. Akkasii kaameeraadhaaf malee maangoonis dheedhii miti. Bilchaata garuu bilchaata isaa hamma nyaatan kanaa miti. Kunoo kan inni gadadhee dhufee like godhaa bye.